Hai hordoftoota YouTube channel kiyya. Nagaan gaafatu ayyaana gaarii jettuun baga geessan siniin jechaa turre waan ta'eef torbee guutuu amma garuu kottaa nyaanna siniin jechuufidha. Affeerraa sinii dhiyeessinedha jechuudha. Meeqaan keessattuu foon diimina jaallata maal jedhama kan bira? Foon diima birindoo. Birin akka naannootti jechuudha. Naannoo keenyatti diimina jedhama. Naannoo keessatti maal jedhama? Birindoo jedhama. Yeroo darbe beekee muraa kamtu murama jedha. Muruun immoo hin jira kaa. Yeroo darbe mana biraazariitti foon fidaniitu foon diimina achiin isaan hongoo akkanatti kutata. Akkana godhanii mummuranii nyaatan nan wallaalee gaafas. Anyannu foon diimina baay'een jaalladha jechuun yeroo kakuu garaana jiru foonis akkasiisa ajajanii biddeen malee duwwaashii ishee nyaachaan ture jechuudha. Jiraan kun akkatti siqaa isa argaa ture ka manaabeen foon yeroo hundumaa jechuudha. Foon innaa kottaa waliin ayyaaneffannaa, waliin nyaannaa, waliin dhugnaa. Onlaayinii marraan jechuudha. Hiriyoota keenya mitiira yeroo hundumaa kan waliin haasofnu, yeroo hundumaa kan waliin mari'annu, ganamas galgalas kan wal dubbisnu. Iseen ollaan keenya isaanii mitiira. Ollaan keenya. Yaa waaqa ollaan keenya sinidha. Jaallan keenya qaaliiwwan. Jaalleewwan keenya sinidha. Hiriyoottan keenya sinidha. Yeroo hundaa isiniin kan arginu malee namni mana kana dhufee hin beeku. Yoo namoota nuti dhiyaatan ta'e malee ollaallee hin qabnu jechuudha. Kan nu faana buna dhugu isin faana garuu buna dhugnaa hin nyaannaa waan qopheeffanne isin faana nyaachaa turre ammas kanallee jechuudha. Kunoo waliin akka nyaannutti nuftuu isiniin jedha. Abdii qabna. Maani nyaachuun jammara galateeffadhu maani taa'in seera. Ahaan galateeffanne lakka. Galateeffadhuuti anna nyaadhaati murizim jedhi. Jaarsi yoomii firee ijoollee keenya yeroo kana malee nama nyaachisuu foon diimaa kana waan gaarii kana hundaan qofa namaa qalu. Kana jaarsa akkasii malee. Yoo waaqayyo galanni siif haa ta'u nyaata dhiyaate kana eebbisi qulqulleessu nuti maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haa nyaannu jalqabdee irra Annan jalqabaati. Zim jedhee mummura. An mana mura. Foon sana diimina mummuraniiti. Booddeen tana. Maalti jiranii? Ani nyaadhu barsumaa kan dhaladhe. Biyya Arbaa garuu foon horii akka jiran hin beeku baay'ee. Foon diiminni naannoo biraarra hin jiru. Kun immoo Oromoo miti. Oromoon jiidhaa jaallata. Waan jiidhaa. Garuu yoomiin baraasa akkatti murtu ati harka keessa. Akka of hin murree. Akkanatti. Murta. Yoo haadumsaallee qara waaqaan hin barree amma yoo jechuudha. Dhugaa waaqa waggaa lamaan darbe isaa bara dura darbe Saawudiidha dhufe. Mana boleessa koon ture gaafa foon diimaa akkanaa fidaniitu hin beekti se'anii gaasa hin beekti se'anii. Ofiisaan jammaraan kukkutachuu kan hin beeku. Isaan akkas godhu na ilaalaniitu. Natti walfanii naamuruu jammaran. Biddeen itti akkas xaqalaa bu'anii. Baay'een keessan akka gojomaa sistan jettan beekamaadha. Ayyaanni kun ayyaana adda ta'e. Gojomaa utuu hin taane kun waanuma jiru waan ta'eef namni nyaanne hin jiru ayyaana kanarratti eenyullee nima nyaata. Dadhabduu yees ishee maan qabnellee foonii nima argatti jedhee yaada. Mitiire? Sure. Naannoo Finfinneetti baay'ina. Namni qircaan seenan jiru.
akkaataa isaatti namni hundumtuu qircaa seenee Akka humna isaatti nikaanii kiiloodhaan illee taate malee bitata malee namni dhiisu hin jiru jechuudha. Namni akkanatti oolu hin jiru. Ani akkoo sadi gurguddisu xinneessachaa hin jiru. Foon jiidhaan immoo yeroo nyaatan yoo afaan nama guutte malee shollok yoo itti gatiin qabna. Shollokee bushaan namni jedhama. Mareeroo godhu jedha godhu. Mareeroo godhu. Simoolaan si watta. Dubbata bunaa irraa ayyaana. Haasaadha maal qabu? Qaraan daraafanii jechuun mataa irraa murachuu akka riyyaa dubbachuu jedhanii biyya kootti geeraru. Murachaa jirtaa hin? Natti xinneessaa barsiisatu guguddiste malee naan taane afaan na guute. Kun olatti xiqqoo. Kana fakkaatti ayyaanni keenya isiniin jenna. Ganaa ammallee kun jalqabadha. Ayyaanni kun ayyaana. Cireedha baay'ee ciree irratti nyaachaa jira kana. Galgala nutti hin tolle. Anda itti nyaachuuf innee galgalaan tuqee hin bulle. Akkanuma hin bushinee galgala amma immoo ganamaan kan hin nyaanne itti fufachuudha ka. Waaqa keenya galateeffachaa gammadaa oollaa. Cherchiillee ganaa deemna. Uffannoo fasaasana inni deemna. Ayyaana adda ta'e dura gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Irratti dhugamanii malee midhaan hin gubdi. Kan irratti dhugamaa sila akka seeraatti maaltu irratti dhugama ture? Akka seeraatti immoo yaa'u seeraa warraa. Seera biyya lafaa hin jenne. Wayinii faraqee farra dhugu. Arqee. Immoo isaan keessaa hin qabnu kan. Amboo afaarratti dhuguu qabna. Deera? Daajestii kan godhu. Uummanni keenya illee akka jirtu ala jira. Sangaa qalachaa faayiroos gama kana. Jala kana. Horiin owwaddadeedhaan maqaa gooftaati. Ajjise tasaallee BBC'n gabaase sangaan tokko 100,000 fi 15,000. Sangaa akkamitti inni? Cherchiin akka cherchiitti bitanneen immoo 40,000 binne nama 14tti. Annis 40,000 bitame guddiidhaan jedha. Isa kan BBC'n naan dhaga'u immoo. Garuu foonsaa baay'ee ariifii ta'ee. Akkuma ilaaltan kana foonsaa baay'ee ariifi. Baay'ee gaariidha. Hin laafa. Akka sagaa miti foonsaa. Baay'ee lafa. Baay'inallee baay'ee qaba. Qosti. Ijoollee waan qashtii waan qaqqaalii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hunda keessaniifuu ayyaana kana immoo gara galgalaa immoo viidiyoo haaraadhaan waan haaraadhaan walitti deemina guyyaa gaarii oolma gaarii cherchii dhaqnee immoo isiniin kadhanna waliif hin kadhanna guyyaa gaarii isiniin jedheera nagana bye bye.